Ni taatansa wallaa qaaxiraan qabuun maa raftee jirta jechuun maali? Lakki qaatira guyyaa gaa hojjuma turre san waaf hin jiran biraatiif illee miti. Immoo warri as jala jirtan. An qaatira halkan sadiitu intaa. Ayyee. Qaatira guyyaa meeqaatu hin taa'an? Yaa nimbe. Laal warri as jala jirtan immoo faamilii waan fedhellee ta'u innaa hin baanaa beeku. Innaa namni tokko hoggaa waan fedhellee ta'e please haga danda'amu ni gaafatama. Ni kadhatama ni sossobama obboleessa waan ta'eef kasanirraa bahee maqe immoo isaaf rabbi jidduutti hafa firraa jala hafanii jechuudha. Arra osoo narraan tana carraa isa itti sossobachaa itti haasoo jiru kana kanneefi ture. Ilaani lakkifsaa miti yaadu dhaaboo karuma nagaa san deemnaa dhiise maal taate rabbi see daadhusaa. Illa yoo ta'e nama dhuunfaatutti aare maaliif amantii sababa godhatan waan jaamu immoo garuu sun akka yaada keenyaati malee akka yaada isaatiin sammuu ilma namaa immoo hin jiru waldhabu. Awwa maammi hawaasa wajjin haasana irraa usgaasaatis. Maammi kiyya usgaasa. Sinigalee namni akka itti yaadu hundinuu waldhabu. Maal gootaan nageeta babbaadho. Amma la dhaggeeffadhu maammi tabiraatti deebinaati suuraa tanas kaasi. Wanni beekuu qabdu immoo. Wallaahi bari ay atiin qaatan kafaree bara obboleessa wayi. Yoo kafarte duuba shahaadaas duuba jira maan rakkoo qabasaa wayi. Yoo shahaadii wallaahi marzi ilaal ifaa kanan ol kee qabadda malee wallaahi islaamummaa tanatti anaa deebi'a. Wayi obboleessa. Marmaamee kiyya dhaggeeffadhu. Deebi'a. Dhaggeeffadhu maammee ati bar baatee bahuu baattee islaamummaa wanni irraa irratuu fi wanni irraa irratuu fi sun jiru bar akkuma dhiyoon tana mucaa kaan hin jee bar fasaaduma tokko irraa irrate yoo ati nurraa deemtee sirran kaayyamu haa ta'u garuu maal taate baadho si dhiisee bar maammee hayyoo amantiin hojidduun jira naafatu jinaa soinu akkam godhata sokun hayi dirqama taruma takkatti Mahammad irraa kara maamushii jijjiiratta ati halkanuma tokkotti. Faarfannaa kana dhaggeeffannaa hoo. Ayyee ni dhaggeeffannaa obsi maamush dhagee waan fadhees ta'u laal wanni beekuu qabdu ati amantii musliimaa irraa baatee itti ida'amte wanni itti ida'atuu fi wanni itti hir'isu tokko illee hin jiru akkasi beeku. Lammaffaa immoo waan fadhees ta'u wanni ati dhaggeeffadhu wanni ati arraan gootu arraan tana gootu kuni kalee ijoollee qura. Wanni irraa hir'ises hin jiru. Wanni itti dabalus hin jiru. Hayyee yoo akkas ta'e mirga keeti garuu ati nagooma qabdaamiin. Ati hundaafuu laa maame ammallee tasgabbaa'ee maame yaa waan fadhees ta'u. Nagee edaa muslimni edaa dhugumaa warra nama ajjeesee nama nyaatu isaan jechuun sun dhugumaan na keessa arra natti mul'attee kam. Maarreen? Maal torra si mul'ate? Maama Beyaan dhaggeeffadhu. Akkaawuntii kan kee yoo gubatees ni deebisna. Akkana si godhees garte. Duuba maaltu akkana si godha kalee quraana qaraasisuu turte arraan tana taruma takkatti Mahammad irraa maamushu jijjiiramuun osoo waa takka khutbaa isaanii hin dhagahin. Waa takka waan irraa beektu hin jiru bar. Ani bakka jaaladheen siin jedhe obboleessa wayi. Maal jaalatte dubartii amantii tana hordoftu jaalatte moo amantuma jaalatte? Akka itti jaalatte nutti himi gaa bakka nutis maal rakkoo qaba duuba? Obboleessa uummata kanaa fi amantaa kanan jaaladhe. Maaliif jaalatta jedhee nagaa fayyadu gaa? Ayyee maaliif jaalatte mee? Akka bineensaatti if jalatti nama amantaa isaanii hordofu of jalatti nyaatan yaabbaloo dhaggeeffadhu. Duuba maamee hiyyee namni sun ambaasaadara muslimaatis hin jaani muslima bakka bu'eeti. Amantaa sirriiti itti hojjetan. Amantiin keenya akkasii nama godhaani jetti. Muslimni boo amantaa isaaniitti itti hin hojjetu ittiin dalagu. Kara biraatiin man salima al-muslimuuna min lisaanii wa yadii jetti. Ono bara hadiisa hunda of keessaa qaba. Dhaggeeffadhu.
Dhaggeeffadhu obboleessa inni dhageessami. Niin dhagaa babbee xiyya dhagaa. Kaatimaan xiyya anasitti nabaddeen siin jechaa jira. Rakkoon qabu gaasan itti gaafanneeti sheekha itti gaafannee karaa akkamitti namni tokko gizee miira keessa hin illee ta'uu ma fadhen kafarellee ta'u yoo toobate akkamitti deebi'aa waan jiru. Aboo an kafareetan jiran. Bara maama bayaan barate kafartee kafaruu baatte ati bara amantirraa baate jechuun numa fasaaduma tokko nurraa irra ta'u bara akkuma xiyyaatan dura dhaggeeffadhu gaa bara isa rakkoon qabu amma san bara maa baataaf miti wanni idaatuuf hin jiru wanni irristuuf hin jiru. Oromummaan nu gidduu jirtiifi biyaansa kalee ijoollee sirratti afaan hiikatte dhaggeeffadhu ijoollee sirratti quraana hin beekne aliif jettee sirratti afaan hiikatteetu jira. Siigalee. Hanga laalala hanga fe'ete riippoortii gootaanis wallaahi summa wallaahi halkan edanaa kanarra fuukunu annama bataskaanni magaalaa Harar jiru achittan deemee amantaa isaanii qabadha. Yoo riippoortii godhamu. Rakkoon qabu. Riippoortii yoo feetanii riippoortii miti godhaa gubaa fixa. Yaa maama bayaan. Achitti fooloor namaa kannanii? An foolooraaf yoonan deeme isaanuu haana qoratanii. Laal jiraachuun nagaan jiraachuu barbaada. Wannummaan ani isaan filadhee nageenya jireenya isaanii tan filadhe. Nagaa isaanii tan filadhe waan ta'eef maaliif jennaan kabajaa isaan namaa qabanii fi ulfina isaan namaa qaban dhaggeeffamee takkaa isaanii wal qixxee wal salphisu agartee ati amantaa isaaniitti dalagan dhaggeeffadhu gaa macaafa isaaniitti dalagan amantaa isaaniitti hojjetan ni dhageessami. Wallahi lazim barbaadamu jirta wanni ati godhu jirtu dhaggeeffadhu amantii jijjiirachuun mirga keeti kuni seeraan illee sin gaafachiisu immoo garuu kafaruu mirga hin qabu dhaggeeffadhu ni qabda wanni ati gootu garuu hordoftoota dhugaan kalee aliif jettee qaraasitti san irratti dhiibbaa uumuu keeti. Hidhaa jettee naan dorsi obbo anaa miti bar anaa miti kasiin jee anaa miti bar anaa miti kasiin jee maama bayan. Maalirra jiru? Miseejiidhaan sin jedhe. Miseejii namaan natti ergee bar akkas jechuu jira miseejii. Miseejii naaf himta wayi. Eenyummaan qur'aanuma isinitti amantaniitu hayyamee bar. Eega summaa bara. Waman shaa'a falyakfur. Abbaan fedha isaa amanu abbaan fedha isaa kafaruu jedha. Sanimmaa isumaan nu hayyame barsu rakkoon qabu. Garuu miira namaatiin TikTok yoo fooloo dhabdan kafaraa deemaatiitti amanaa kaja'u hin jiru garuu. Ayyoonan TikTokiif jecha kadeemu. Baradhaa laalaati kan isinii ta'u hordofaadhaa jaan maaltu sii ta'e achirraa ayyee daliila naa himire gama kee dhufuun danda'a. Ilaana dhageessaa miti. Yesuus deemtu kana baraanis ni jaaladhaa bar maama bayan. Yesuus muslima ta'e kan jaalanne ni jira. Naani dhageessaa miti. Nin dhagaya. Nin dhagama meeqiyya. Ati maal gootaa yoo dibbinetti guddi qoya ati amantaan wajjin hin fudhanne tanaa yoo na dhiifte hoo. Duuba bolummaa Oromummaa walitti hin qabnu naafati. Oromummaa walitti hin qabnu. Yoo amantii walitti hin qaban. Inumaa mazmuura naa banata. Yaa Rabbi hojjetaman ta'a. Siboo ati amma maama bayan uummata kana piraan godhuun sirriidha akkasi giiftii sanan dirraa fudhattee baddu gabaan ta'aa fayyadutiif. Simbaan bakka waan si biraa qabnu nu deebisiiti san booda deemu. Wallahi kun amma fuudhadha wallahi tan anaan murtee. Hayyee leenca narra ofi. Wallahi summa wallahi wa'ada rabbi tan isin gal. Ammatti fuudhadha. Duuba kun kabiraa ture bara ortodoksii wanni waddan beeku bar hambani gaadha bana taa'u boo nama ben kanan jaaladhe gaa isa kanan jaaladhe gaa aboo fedhe remixi gootaati nama dhaggeeffadhu gaama cufi namatti haasee sitti naasuu jiraami nama ben isa kanan jijjaa oo nama tuffatta haasaa taqiyaa aboo kana
Report ko rada ubo family kana ma bale gada kan. Dubaddaa yoo feetanis duba Sofi natti haasee gasitti naasoo jira. hin barbaadu gaamatti naaseenaan gaawwayi. Namoota qaalicha horii baratu walla dhugumaan waumaafuu rabbiin afaan kana saaltoo isa kaa'e. Haadha raawwatu deemu Hayyee sirraan gadhiifama. galateenya galateenya. والله يا ربي نقوة بري استغفر الله العظيم الله انا مش مكانه Waan fedhetti amanuufis mirga qaba. Waan fedhetti kafaruufis mirga qaba. Obboleessa kiyya qaali. Dhaggeeffadhu. Riippoortii fi yoo feetan godhaa gubaa. Ani amma wulii ganaa isintu riippoortii na godhaa bakka itti wal geenyu hin qabnu. Wallaahi ta'aakhira irraa xumuran macarrasaadhaati. Wallaahi summa wallaahi. Riippoortiidhaa miti. Ilaala. Riippoortiidhaa miti ta'e irraa aakhira macarrasaati. Lammaffaa warri rabbi arrabsite jettaan ani rabbi komachuuf mirgan qaba. Waa sadii maaliif na zollumtee tokkoffaa duniyaa tanarratti nama na godhee na uumuu isaati. Tokko kana. Kan lammaffaadhaati duniyaa kanarratti nama godhee na uumuu isaati. Kan lammaffaadhaati nama okkore daangaa natti dabre akka malee daangaa natti dabre. Gaggara biraatiin ofuma isaatiin rabbiin dubbateeti rabbiin hamma takka gabricha isaa hin miidhuu jedha afaan isaatiin. Shoof dhaggeeffadhu. Hamma takka rabbiin gabricha isaa hin miidhu ja'aati asiin immoo fatanaa fi waa hedduudhaan na miidhee daangaa natti dabraa jira. Sadaffaa gabroota makluuqa ofii uume narratti bobbaase. Maal jedha hadiisul qudusii keessatti hadiisul qudusii yeroo jan waan ma'anan isaa rabbi biraa dubbatamee labziin nabi Muhammad biraa dubbatamee barakkasi laal ani laal maal jedha inni haramtu zulma jedhe rabbiin zulmii ofuma isarrattu haraam godheeti eeganaa isinirratti illee haraam godheetan jira wal hin miidhinaa wal hin zulluminaadhaa jedha dhageesse daangaa walitti hin dabrinaadhaa rabbiin jedhe hadiisa sasan keessa ofii gocha kana dubbatee gocha kana raawwatee hogga ana zullumu ana miidhu akkamiin siin jedhe achirratti wallaahi ta'irraa macarrasaadhaa garaarraa muradhe. Hamza kun kana carraan keeti gama biraatiin riippoortiidhaa miti wallaahi waan feete gootanis wulii wanni ganaa walaa sooshaal miidiyaadhaa bakki itti wal geenyu sin qabnu abbaa kiyya qaali bakki itti wal geenyu sin qabnu wallaahi arrarraa kaasee anaamii sooshaal miidiyaa kanarratti yoon agartan taatan achi dhokadheetan amantaa san achi qabadhee deemee taa'ee jiraadhan abbaa kiyya qaali. Fiixan inneen. Tole Maamud Bayan. Wayin si gaafadha gaafii sadiin si gaafadha Habibi. Dhaggeessa. Indaga. Siifillee ni mugaani beeyta amma gaafiin takkaffaa ati rabbiin dhalatee du'e jechuun sirraa gabbuuteetuma jechaa jirta. Rabbiin dhalateeti du'ee jechuun jirta bare ani kiristaana ta'e jechuun. Ani waan dhalachuutii fi dhalachuu barka rabbii ati itti amantii rabbii anaa fi ati itti aman rabbiin ani itti amanee gabbaraa tureetiitu na zollomeen siin jedhe obboleesso. Maal taate isaa? Hayya dhaggeeffadhu anaan waa'ee du'ee fi kanuma du'ee san naa wayyinaan.
isuma san naa wayyinaan siin jamzaa marataa dhagaa wayi. yaa mamma keenya Kanumaatiin jettuun san dhaggeeffadhuun isuma san tura naa wayyaan siin jee amma qoyaa abbaan fedhe faman shaa falyuumum waman shaa Farsafuu falyakkfur mirga inni qabda. jirti moo hin jiru. Lakki mirga Wayi. qabda mamma bayaan. Mirga qabda. Dhaagaan Ga- yoo Garummaa. inni dhiirta yoo. Wayi. Bar'anii wanta akkasiin hin jenne bar. هنا لا ولا يظلم ربك أحد لا ولا يظلم ربك لا أحد هنا أفانو ما ربي غمو فينجر ربي همي نما تقول ربي كان كنما تقول ينزل مجاتي أنا في نما نؤمن نما نقول نؤمن سن نزلون لما أنا فتنون أنا خديد يروهن دم مكرتي أنا رجعجيسون ظلمي لنرتراوت سادفا جبروتا مخلوق أوفين أومن في دين نرترا وتشيسو سنين نزلوا واسدين كان أنا رب ما إسارة شك الرأس ديبين سينج بلسو Nabi Muhammad gandarraa Ariyaanii ta'e gandarraa si Ariyaanii mamma bayaan. ها Nabi Muhammad gandarraa Ariyaanii ta'e gandarraa si Ariyaanii. Nabi Muhammad dhagaan cafaqanii ati dhagaan si cafaqanii. Alayhi salaatu wassalaam. همزة نرجع ميتي Nabi همزة Muhammad dhagaa نرجع ati ميتي Bilaal irra miidhamte mamma bayaan Bilaal irra miidhamte. همزة نرجع Eenin dhagaa. نرجع نانير Siin dhageessame dhagee qaceellottiin si dhagaa. kanaatiin barbaanni siin jedha obboleessa kiyya maal taate isa way hay maal taate Okay. Hayyee jara si jala jiruu fi jara na jala jiruuf illee wayiin dhaama. Obboleeyya warri na dhagayaa jirtan. Rabbi Quraana keessatti kana jedha. Walaa tasubbu alladhiina yadcuuna min duuni illaahi. akkana Arrabumahu rabbiin haraam godhee jira namarratti. Nama islaamaa arrabsuu dhiisaa nama islaaman tahiniiwun arrabsinaa jedha. Yaaboo mee rabbi sodaadhaa. Aboo rabbuma keessan ka isin uume sodaadhaa naman arrabsinaa. Aboo ta'a. Ta'a bani aadam nagee isinirraa haa harkatu jara kee. amma nagaan naa turu hamza nagaan naa turaadha akkas dhiifamaa wajjin Ay.